ji'a ramadaanaa yaa ji'a rahmataa yeroo ati dhuftee hunduu of yaadataa xiqqaadhaa fi guddaan masgiida baqataa dhabaa fi qabaataan hundi wal jaallataa qaamaa fi qalbiidhaan namuu wal simataa yerooniin yaadadhee waa'ee ramadaanaa tarhaawii fi jam'aaf muslimni hundinuu masgiida mul'ataa firaa fi ollaasaa bakka jiranitti dhaqee ziyaaruudhaan khayrii carraaqqataa arrammoo san hundii hunoo jijjiiramte badiin heddummaannaan musiibaan nu buute osoo laallee garruu hulaan masgiidalleen nu duraa cufamte leelii fi tarhaawii masjiida salaatuuf carraan nu hanqate leelii fi tarhaawii masjiida salaatuuf carraan nu hanqate yaa obboleeyyan koo bakkuma jirrutti ibaadatti haa jabaannu khayrii baay'isuudhaan isatti haa dhiyaannu akka rabbiin keenya rahmata isaatiin mana isaa nuuf banu dhiifama waliif goonee haa wal araarfannu dhiifama waliif goonee haa wal araarfannu akka rabbiin keenya rahmata nuuf godhu ji'a kana keessa khayrii haa baay'isu rakkataa keenyallee waanuma dandeenyeen bira haa dhaabbannu rahima keenyaanis haa wal maxxanfannu yoo waliin muufannees rabbii janneetuma haarra walii kunnu irra waliif dabruu rabbiitu jaallata dhiifama namaaf goonaan diliitan ta'e hundaa rabbii irra siif kutaa dhiifama namaaf goonaan diliitan ta'e hundaa rabbii irra siif kutaa yaa obboleeyyan kiyyaa yoon sinif balleessees dhiifama naaf godhaa anis gama kootiin afoo inaa lillaahi isiniin gaafadhaa rabbumaa je'eetii ani isin jaalladhaa kan asiin nu eegeef alhamdulillaahi galatan galfadhaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu jechuuniin ergaa koo fixadhaa